akkuma yeroo baay'ee viidiyoon amaninaa suuraan amaninaa nama waan sana bitu yookiin nama waan sana hojjetu amanaan isiniin jedhu mafarrashaa kanarratti waan ajaa'ibaan na mudate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa Tube jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah an nagaadha fayyaadha. Sinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. Egaa mafarrashaa sin argaa jirtan kuni carqii kafeedha. Karaa naaddaa kan deemudha jechuudha. Naaddaa firaashii afuriif tiraasii 12 jechuudha. Carqiin isaa kafeedha. Egaa yeroo baay'ee kafee miti kan nabratti baramaa kan ta'e carqii Arabiyaa Majlisiiti. Kafeellee carqii isa faashinii ammaallee diizaayinii barbaadaniin bifa barbaadaniin akka barbaadanitti isin hojjetamuu danda'a. Garuu irra guddaa moo kananii namoonni ajajatanoo carqii Arabiyaa Majlisiiti jechuudha. Maaliif inni cimina qaba. Kafeenis cimina dhabee ciccitee waan akkasii dhumaarraayyuu amma afamaa deemuun bareedumni isaa gadhiisaa dhufa jechuudha. Inni jalqaba kana bareedu ni bareeda baay'ee bareeda jechuudha. Diizaayinii garaagaraatiin mana keessa yeroo afamee jedhu diizaayinii kamiiniyyuu ni bareeda kafeen. Kun immoo meeshaa obboleettii keenya tokkodha. Kunis kan biraati. Akkasitti kafee sana maaltu na qunname maaltu na mudate isinitti fakkaate obboleettiitu biyya alaa teessee obboleettii biyya jirtuuf ajajje jechuudha. WhatsAppiin naan dubbattee ajajjee fi birrii siidhumarra galchitee akkasitti bifuma naan jedhameen hojjedhe jechuudha. Bifuma amma argaa jirtan sanan hojjedhee fi bifuma sanadha kan natti himamesi. Akkasitti yeroon hojjedhee baasee jedhu siidhuma na ajajjettan ergaan suuraa isaa viidiyoo isaa. Achumaan obboleettii isiin biyya jirtu immoo yeroo isiin na ajajje sun isiin biyya alaa jirtu WhatsAppiidhaan na ajajje sun yeroo obboleettii isii biyyaatti suuraa isaa yookiin viidiyoo isaatti ergitu jette obboleettii isiin biyyaa ani carqii isa shaamaa kana isa guyyaa tokkotti xaata'ee ciccitu kana yoomina ajajadhe anoo kafeedha jettee balaa buuste jechuudha. Suuraa viidiyoo argitee jechuudha. Akkasitti balaa buustee obboleettiin iftee anaanii obboleettiin koo akkas jedhaarti maal wayyaanaan jette lakkii ibboo kafeedhaan jedhe an kafee jechuun carqiisuma kanan beeka gaashaamaa wayii namni an takkaas carqii akka shaamaa sana jira eeyyeen namoonni baay'een ni hojjetu garuu faara baasaa ni ciccitaa gatiinsaas baay'ee tokko gadi bu'aadha. An akkamittan carqii kafeen isinii hojjedha jedhee shaamaa isa gatii rakasaa sanaan hamman hojii kana jammareetti takkaadhumayyuu carqii shaamaa jedhamu namaa hojjedhee sin beekuu namni yoo gatii rakasaallee na gaafate waa jiruun jedhaan waan hin taane namaaf hin hojjedhu jechuudha. Lakkii kafeedhumaa jedheen kakadheef ergaa hin didde kaamaalan godhaa kuni shaamaadha isa borfaara baasuu jettee didde maalan godhennaan yoo didde adhiistu kan jedheen. Dhiistu malee an garuu kafeedha. Alhamdulillah amma yoonaa kanaa miti birriin 10 kan namaayyuu na biratti nafuu waliyyuu hin dabarsu waan tizaazii kana fakkaatu wal dabarsuu miti jedheeni baay'ee waliin haasofne bakka haafu jennee erga jennee obboleettiin sun immoo giddiidhaan amansiistee ani siinan amanaa suuraa viidiyoon amaninii ani siin amanaa jettee obboleettii sana amansiistee fudhatte jechuudha dhumarraa. Kanaafi dhuguma anuu yeroon irra deebi'ee hubadhee ilaalu carqiin sun shaamaa fakkaata kafeen lumuuttiin akkasuma jechuudha. Shaamaa fakkaata yoo qaamaan bira gahamee amma namoonni tokko carqii kafee kana lumuuttii yeroo natti erganu ijoollee kun isa shaamaadha moo kafeedhuma jedheen bareechee hubadhee ilaala tasuma namaan galu jechuudha suuraa irratti. Diizaayiniin tokko akkasii kanaaf egaa suuraa viidiyoo hin amaninaa kan isin amanuu qabdanu nama hojii sana hojjetu qofa amanuu qabdanii isinii miti nuumti inni hojjetu iyyuu jechuudha. Suuraa viidiyoon nama wal namatti fakkeessaa bareedaa fokkisiisaa bareechuu danda'a. Akkasiin inshallah
egaa tizaaziin si firaashii kafee 4 fi tiraasii 12 sufraa nyaataa meetira 1 fi qircaatii jechuudha. Sufraa siinii akkasittiin ergee fi erga bira qaqqabee jedhee immoo dhiifama jechuudha. Ankafa yeroon viidiyoo fi suuraa irratti ilaalu jarkiisa shaamaa sana natti fakkaatee dhiifamaa jettee erga bira gahee badaa bareedaadha jettee itti gammaddee fudhatte jechuudha. Akkasii kaa suuraa viidiyoon egaa kaameraan waan hunda bifa sanaan ibsu waan bareedu tokko bareeduma isaa sana hin mul'isu jechuudha. Yeroo baay'ee afatni kun suuraa viidiyoo irratti akkasa qaamaan bira jiranuu bareedu sana suuraa viidiyoo keessatti bareedumni isaa sun hin mul'atu jechuudha. Garuu namoonni baay'een immoo akkuma viidiyoo bareedaa akkuma suuraa bareedaa jettu jechuudha. Daran sana caala bareedaa. Inshallah namoonni tizaazii kanaaf kanneen waan barbaadan ajajachuu barbaadanii Saalihaa Emmeetiin magaalaa Jimmaarraa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 94152746463 hello jettanii waan barbaadan maatii keessaniif illee ta'u ofiif illee ta'u argachuu dandeessu inshallah. Nagaa rabbii keessanaaf turaas.